Shama kam jirtu ani sanyidha har'a dhimma jaallachaatu yookaan waggaarii kabaa naga'uudha viidiyoo kana waraabuuf dirqame waggaariin nama waggoota 19 oliif bakka rakkinaa ture sanbooda idhaarraa ba'ee erga sanis jireenya hamtuu dabarsee barbaacha yeroo dheeraa booda argannee of biraan geenye waggaarii waan jedhu waa'ee yaada isaa waan isa keessa jiruu fi akkamitti akka ture hunduma gaafannee isin biraan ga'uuf jenna waggaariin waan haasa'u isumarraa afaan isaarraa waan dhageenyuuf walumaan haa dhaggeeffannu. Maqaan koo Waggaarii Kabaa Naga'uu jedhama. Kanaan dura waggaa 19 lafa jala hidhamee ba'eera. Waggaa 19 booda immoo waggaa 7 immoo barandaa yookiin immoo bakka biyya ormaa keessa barandaa namaa irraa bulaan ture. Bakkee keessa faan jiraadha. Bakka bishaanii faa keessa naannoo bishaan jiru faa magaalaa keessa jiraadha. Yeroo sanatti obboloota qabaa fira qabaa jedhee dubbadheen ture. Isaaniin isin beeku waan hin ta'eef isaanii yeroo sanattis immoo dirreedhanii namni na hubatee hin jiru. Isaan booda biyyatti galuuf hin dandeenye nama hin qabu. Namni jira ansii jira naan jedhee waan hin jirreef mataa haaraa basaqaa jala hin jiraachaa ture. Ayyee erga mataa haaraa jala jiraachuu jalqabdee waggoota meeqa lakkoofse? Waggoota 2 lakkoofse. Ammoo gara fuulduraatti sabni kun uummanni Oromoo maal akkasii godhu akkamitti akkasii bukkee dhaabbatu barbaada? Ana ammaa fi waraqaa eenyummaa siin qabu. Akkaawuntii jedhamu kanas hin qabu. Jireenyi koo bishaanuma biradha. Akka hin taanetti hin jiraachaa ture. Isintu dhufee kan fuudhee sanyii asii fi mucaa waliin dhuftan sanadha kan na arge. Namni tokko namni na beeku hin jiru maqaa jijjiirradhee hin jiraachaa ture jechuudha. Kanaaf uummanni na gargaaruu barbaadanii akkuma fedha isaaniitti na gargaaruu hin danda'u. An kana booda jireenyuma ofii koof danda'ee jiraadhuun barbaada malee. Haala biraa keessaas waan harka qabu hin jiru jechuudha. Hayyee galatoomaa waan dachaatuun haasa'e amma kana waan baay'ee haasa'uudhaaf innis miidhamaa waan ta'eef itti dhaga'ama hin bu'a. Imimmaaniin of dursa waan ta'eedhaaf uummanni Oromoo bakka kamuu jirtan kallattii kamiyyuu qaama kam keessa yoo jiraattan namni kun aarsaa lubbuu aarsaa wareegama qabsaa'aan Oromoo baasuu danda'u hundumaa baaseera nuuf aarsaa kaffalee. Har'ammoo rakkinaamtuu keessaa kaleessa bakka nu dhaqnee fuunee nama argeetu arge waan ta'eef namni kun akka gargaaramu akka namni kamuu cinaa dhaabbatu dhaamsa keenya dabarfachuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan abbootiin qabeenyaa bulchitoonni biyya jijjiirama biyya kanaaf namni kun qooda guddaa taphateera waan ta'eedha. Nama kana bira qaamoleen miidiyaa garaagaraa miidiyaalee gurguddaa fayyadamtan nama kana bira dhaabbachuudhaan namni kun akka gargaaramu akka hawaasa isaatti dabalamuudhaaf qooda keessan bahadhaa. Nuyi har'a qaamaan barbaacha yeroo dheeraa booda qaamaan hawaasa keenya akka argamu goonee jirra. Warri barbaacha irratti gatii guddaa kaffaltan aarsaa gootaa taphattan hundumtuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada.